ani obboleessa keessanii namni balleessin hin jiru. Kan immoo rabbiin isin qaba yoo isin kannan ganaa badii akkanatti deebi'uudhaaf ta'a jettanii ammallee shakku jiraattan ani kana waada irbu oromootiin isiniif seena. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Kennaatub maatii YouTube channel Kennaatub jalatti warra argamtan hundi keessanuu salaamanni kiyya kan jaalalaa kan onnee irraa buqqe lagaaf gaara qaxxaamuree isinaa gahuu isin jechaadhaa warri ooltan akka bultan warri bultan akka bultan ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan kan waaqeffataa kan musliimaa kan kiristaanaa hundi keessanuu salaamtaan jaalalaa isinaa geessuun isin jechuu barbaada. Ani akkuma beekamu jalqabarraa kaasee ilaa ammaatti waan inni keessa turellee quba qabdanii sanirraa wanti kun guutuun bu'aa hin qabdu kasaaraa maleedha. Maaliif nasruudhaan hanqamni duraa wal qabnee walitti jirtu quba qabdan alillee sababa kanarratti qabeetiin alilleen tumee dilesillee gaa hin miine innillee kaatee dhiyeenya kana ani viidiyoo tana dura madarratti dhiifamaa jeetiin ture ammallee dhiifamaan jechuu barbaada. Ol ba'ee viidiyoo takka tamare qaba. Ani dhiifama akkanaa kana hin ayyamu maalii dhiifamni jechuu jira. Maaliif dhiifamni kaatee akkuma namni hundinuu beeku isinis beeytanii dhiifamni kanuma aadaa Oromoo dur qabdu. Ani sanumaan dhiifama jeeni malee kabiraatii miti. Ani ammas ta'ee boruus inshaallaati kana fuula dura waliin nutti dhufnu argitanii dhiifamaa jechuun deema. Dhiifama ammallee gama kiyyaanii nasruu qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo isin hundinuu warreettan duraan natti aaraa turtaniis nin beeka akka isin natti aaraa turtan dhiifama garuu inshaallaati kaati namni hin dogoggorre hin jiru. Dogoggoree hanqa kanaan dura dogoggoreetiin jiraanis dogoggora keessan guutuu garuu irraa sheeneetiin if duuba deebi'ee Oromootiif malee maaliin qabaa garuu balleessuus quba fi ajaa'ilaaf namni firraa muree darbu hin jiru. Ani uumamaan rabbiin Oromoo godhee na uume Oromootiif malee wanni hin qabu hin jirtu. Arraan tana yoon badii qabaadhellee waan fedhellee yoon kan hin ta'u taate Oromootiif dhiifama gaafachuun qabaa jee irraa waan san duuba deebi'ee guutuu isii dabarte itti gaabbee sheenawee dhufee saniifuu Oromootiif ani waan hanqa tanaan dura godhaa jiru hundaa'u kalaqa anaaf balleesse. Maaliif isin intala dhalaati yoo aarteesi intala dhalaatiif jee ilma dhiiraa qabu yoon du'e na awwaaluuf hunda wal dhabee rakkina akkasiisan hunda oofaa turuu kiyyaaf dhiifama naaf godhaan of kolchaan isin jechuu barbaada. Sheenaweetiin jira waan ta'eef garuu hubachuu qabdan addunyaa kanarratti namni hin balleessin hin jiru. Anaas haa ta'u isinis haa ta'u abbaan fedhee ni balleessa rabbii tokkicha taate malee. Sanirraa anis ilma namaa waan hin ta'eef hanga duraa tanaan dura godhaa ture isiin san hundi arraan tana na sheeneessiteetiin karaa keessan dhufee jechuun barbaada. Maaliif isin warreentan chaayinaa lafa jalatti argamtan nii fi kan biraatillee ilmaan Oromoo hundinuu warreentan koomentii jedhan yaada garagaraa hanga tanaan dura naa barreessaa turtanillee kenna wanni kun gaariidhaa miti siif hin taatu jettanii naa barreessaa turtanis galatooma. Naaf fakkaatte ani ilma namaati. Sheexaanni waan naman goone qabu ifittiin taphachaa ture. Tanaan durallee akka malatti jireenya kiyyarratti illee dhiibbaa fidaatiin ture. Maaliif aariidhaan wal qabatee ifiin miidhu ture malee kuni bu'aa hin qabu. Alii sanillee qabee tume isaanillee akkasuma Khadiir qabanii
tuman ani aluma sanii arraan tana akkan bahus akka malee hin bahusi gaddiin dhiisuuf ture. Maaliif namnis biran jiru ani duraan akka yaada kiyyatti nasruu barbaadaa fi waan san godhe. Inshaallaati arraan tana poolisaa miti waan fedhen osoo deemelleedha. Ani garuu osoon dubbii san irraa yaadachuu dhabuu baadhee arraas yoo ta'e boruus poolisa saniin na qabuu hin danda'u nasruun yaa'iidhaa fi miidhaa akka duraanii saniif osoon kaniin deemu taate kuni nan hambisiisu. Gamanumaan isiniifis haa galu nan hambisiisu. Maaliif tiyyumaafiin waan kanaan itti sheenawee nan baasuu jee dhiisee bira dabreetiin jira. Warri ammallee nan amanne viidiyoon tana duratti dubbadhe keessatti illee waan kana dubbadheetiin ture. Dhiifamaa tana dubbadheetiin ture. Ammallee yaaduma gartee shakkiidhaa kannaan waan kana hin dhiisuu afaaniin jaamalee jettanii yaada naa barreessaa turtanii achi viidiyootii jalatti. Maaliif dhugaadha aarii namaatii wajjin nin dhiisallee waan kana jee dubbadhee itti akkaan deebi'aa ture. Arkurraayi isinillee amantii hin qabu kennan jettanii naa barreessitan. Dhugaadha ani tanaan durallee akkana jeetiin ture dhiifama jee kanin waan santi deebi'een qaba. Garuu ammaan booda wanni fedhe osoon kan dhufu taate irra deebi'ee dubbii tana kaasee tanaa miti tatanan ta'inillee waan yaa'ii jaan gonkumaa irraa fagaadheetiin jira. Maaliif nama akka kiyyaatillee yaa'iin bu'aan qabdu yaa'iin godhinaadhaan jaan malee kana booda waan yaa'ii jaan gonkumaa irraa fagaadheetiin jira. Isin tunu baay'ee takka namiite buleeyyan kiyya. Wallaahi wa'ada kuni inshaallaati arra akkana jee afaaniin akkanaan jee kanaan boru deebi'ee yooniin kaniin yaa'ii akka tanaan dura dabartee kaniin deebi'u taate isinuun ajaa'ibdanii maal naan jettanii san gaafa san haanuuf ta'u ani gara kiyyaan waadaa isiniif galeetiin jira. Akka yaa'ii duraanii san irraa fagaadhu gonkumaa nan baasu ifarkee. Kanaafuu isinillee dhiifama naa godha hedduu takka. Warri dhiiraa, warri dhalaa, warri wanniin kanaan dura godhaa ture isin mufachiisaa turte. Isinii miti anuu mataa kiyya wanni kun na sheenessitee na mufachiifte waan ta'eef baga na mufattanii ani obboleessa keessanii karaan isinirraa dhaquus hin qabu. Dhiifama naa godha. Kanaan baay'isee jabeessee isin gaafachuu barbaada obboleeyyan kiyya. Asumaanuu Nasruu yookiin gola aartii Oromoo dhiifamu obboleessa kiyya. Atilleen jechuu baattu dhiifamni karabbiiti. Dhiifamaa isin jechuu barbaada. Ani kanaan dura waaniin godheef sababa aariitiin godhaa ture obboleessa kiyya dhiifamaa. Kanaan booda atilleen miciyyoota atillee galchee akkan ta'us akka malee ta'us ilmoota atillee galfatte gocha kiyya gocha dhiifamallee nama jechisiisee walitti nama araarsu yookaan oowwa kanaan bisee qabbana fiduu jettee illee itti amanuu baattu si miti Oromoon kana hin fudhattu waan ta'eef garuu ani gama kiyyaan akka nama tokkotti dhiifama. Maaliif anaas yoo ta'e atis numa balleessita anis obboleessa keeti. Inshaallah atillee nama yooniin du'e reeffa kiyya dhiqeen awwaal waan kana hunda sirratti dalaguu kiyyaaf hedduu takkaan ifittuu gaddee jira. Dhiifamaa isin jechuu barbaada. Ammoo kanarratti an
Kadirilleen nama mufatee jira. Kennan akkamitti nasruudhaan dhiifama jaa waan duratti nama mufatee jira. Maaliif ani gaafa inni hidhamus itti rakkadheetiin ilmoo isaa sanis deebisee isuma kanaa baasee bakka sanirraa. Inshaallah waan deemaa ture kana keessatti alhamdulillah halubbuun namaa ittiin du'in kanaan galata rabbii guyyaaf galcha. Osoo ilmi namaa tokko itti du'ee yookaan itti miidhame maqaan kiyyaarra kanaa miti. Arraabu isinuu hedduu takka maqaa hin taane naa baasu turtan gocha kanarraa maqaan kiyyaarra kanaa miti. Bakki teenya dubbantanillee hin jirtu. Nagayni arra Oromootii yaa wali qabuunillee hin jirtu. Sababa dubbii tiyyaatiin osoo lubbuun nama takkaa baate. Kanarraa anillee deebi'ee nasruunillee dhiifamaa jechuu jira. Atis bal'ifsi yaadi dhiisi waan kana maaliif kanaan nasruudhaan dhiifamaa jettee natti aaruu dhiisi. Kanaaf ammas bultii teetillee keessa seentee hin jeeqini. Inshaallah isin naayiliin hiccitiidhaaf waan kanallee yoo gartee isa sanii kannite dhugaadha isin lubbuu namaa walfite malee badiillee hin qabdu. Ati garuu uleen teessanillee yoo kasi gartee laaleessitee jaartii tiyya taatee na wajjin galtaniin daa'ima irraa qabu maaliif iccitiitii ala baaftee jettee yoo aartullee yoo taatu taate dhiisi. Isin jechi isiidhaa kun akka nama tokkotti jaartiin si wajjin jiraachaadha. Iccitiitii ala baasuu jechuun mamnuu asilaa anallee taatee akkasuma niin aara. Maaliif aarii san dhiisi gochi irra jirrus gocha gaarii miti. Atillee maqaa kiyya yoo kaseentu taatullee gochin ani hojjechaadhaa ture san gocha bareedaadhaa miti waan ta'eef kanaaf jettee haadha mana keetii waan takkallee hin jeeniin bultii teetillee tanaaf jettee seentee hin balleessini. Kanaan siidhaamuu barbaada. Akkasuma aliillee obboleessa kiyya dhiifamaa hanga tanaan dura aariidhaatu waan kana hunda na goosise sillee na tumsiise akka nama tokkootti siin araarfadhaa siin fayyifadhaa akkasuma nasruullee niin fayyifadhaa. Inshaallah manguddoo furadheetiin manatti itti dhaqee isumaa nasruma sanuu manatti itti dhaqee araarsa. Yoon fedhe ifiifin deemee itti dhaqa obboleessa kiyya yoo fedhe haan ajjeesu waan na godhuun qabu. Ani obboleessa isaatii haan ajjeesu malee. Kun kana gamanumaan ammoo isin wani naaf hubattan Oromootiyya maaliif kannaan as deebi'ee waan san hunda dhiisee jecha qofa akkanaaf baratanii malee akka haala duraaniitiin natti aartanii jechallee naan jechuu torba ani obboleessa keessanii namni balleessin hin jiru. Kanammoo rabbiin isin qaba yoo isin kannaan ganaa badii akkanatti deebi'uudhaaf ta'a jettanii ammallee shakku jiraattan ani kana waada irbu Oromootiin isiniif seenaa. Kun kana ani dhiiseetiin jira waan san guutuu maaliif isiidhaatu bu'aa takka illee hin qabne lammiitiyya walirra laalchisuu obboleessaa rabbiitiin walirra laalchisuu malee bu'aa takka illee hin qabdu. Karaa ilma namaatii fi seenaa Oromoo keessatti illee waan takka bu'aa naaf hin qabdu. Karaa rabbiitti illee wanni kun diliidha haraami malee waan fayyidu tokko illee godhaa hin jiru. Ilmi rabbiin kaatee namni lama waliin ooduu fi wal miidhuu fi kana ni dhoorke. Inshaallah rabbiin illee gartee dhiifama naaf godhu isinillee gamnumaan du'aa naaf godhaa. Kun kana inshaallah miidhaan tiyya miidhuma teessan jeetiin abdaddaa obboleessii fi namni bakka ofirraa geessuu qabu uumaadhaan lammiidhaan saniifuu dhiifama akkanaa gootanii isin gaafachuu barbaada. Kana caalaa ammoo wanni hin jiru hin jirtu isin jechuudhaaf anaaf balleesse obboleeyyan kiyya akkana isinitti himachuudhaaf jechillee na hanqata. Ani har'aan tana badii honga qabne hin dalagee waan ta'eef obboleeyyan kiyya isinummaa dhiifama naaf godhaadha. Inshaallah
hanqaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa yannaa turaa horaa bulaa bal'adhaa galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u warri biyya namaa keessa jirtanis waan baataniif anilleen akkasumatti waan hin beefin qabaa walumaan nu milkeessee warra biyya ifiitti deebi'u rabbi isin haa taasisu anilleen na haa godhu akkasuma harkattee sarakoo isin haa baasu. Takkanaatiin isin jaa'u bineeyyan kiyyaa warreettan gartee biyya namaa keessa jirtan ija haadhaaf abbaatiif illee deebuttan deebuu haadhaaf abbaa keessan isin haa baasu. Warri haadhaaf abbaan isaanii hin jirres rahmata rabbii haa godhuuf ka jirus rabbi urmii dheeresee isin haa tursiisu. Anilleen na eebbisaa du'aa inaaf godhaa Oromootiif badiin tiyya fudhadhe. Takkanaati viidiyoo asirra fakkaatu qol deebinutti nagaatti na tu'a.